Ajaa'ibaa qabdaayo. Akkamitti dhum saamunaa iddoo jala deeme ija keessa ilaalaa saamunaa bishaan jala danfise dhiqaan jedhamu iddoo gara saamunaa tokko tartee. Waan bitaa meeqa ta'a jechuudha. Gataa angee kana numaa hin beekne. Saamunaa illee qottoo jira bishaan danfisaa jira jechuudha. Sukaara akkamitti qaba eenyu qaba biyya kan qaba eenyu. Aruu haaraa walitti ta'e kanaan bira si gaafadhu. Indee akka wanni mara saamunaa illee qottoo jiru sukaara illee wanni mara ani hojii maantee kunuu matakka naannoo hin famne matakka natti hin tolu. Wanni jechuun namni waan tokko balle. Bakka ashii gidira biraati jedhamatu kan. Waan biraa nama jirturte. Maal ta'e kun illee waan garumsa qabu nama barsiisuu fi barata. Nama garumsa qabu jireenya keessa waan hojii waati waa'ee zeetii dhufte. Firaanki qalbii hin beektu maal? Abbaan baay'ee taa'e. Firaanki sin kilaalaa hojii argitu ijoolleen akka hojjettu. Aliyaa. Ifama jedhe kaa'ama boodii kamsii qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirti hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii warroonni biyya alaa jirtanis warroonni asuma biyya keessanii cinaa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti akkam jirtan mee fayyaa jirtanii alaamanni saalamni nagaa isiniin jecha warroonni channel kiyya afaan hamma haarawaa taatan jiraatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni immoo maatii kiyya taatan baga nagaan eedan isiniin jecha har'aan tanallee viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo natti dhufte maali hojjettan viidiyoo narraa qabadhee isinii dhufe wanta hedduu isin bohaarsuu fi isin bashannansiisuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatina. Akkasumas yaadaaf xiqqaa keessan naa kaa'uu hin dagatina akkuma ilaaltaniin jechuudha. Egaa maal qabattee dhufteettan jalqaba osoo waan qabadhee dhufetti hin dabarin jechuudha. Chaanaalli kiyya akkuma baay'een keessan beektan waa baay'ee irratti xiyyeeffatee kan hojjetaa jirudha. Biyya keessa waan jiruuf odeeffannoo garaagaraatti xiyyeeffatee hojjeta. Biraankiillee kun akkuma argitan kan isinirra yaasaa jira. Akkasumallee mootu waa'ee qulqullina fuulaatti irratti. Kanaaf chaanaalli kiyya walumaa galatti hunda galeessa jechuudha. Waa hedduu dalaga. Kanaaf gadi buutanii warroonni kaleessa maatii haarawaa taatanii viidiyoo kiyya laalaa turtanii keessa gadi bu'aatanii chaanaalli kun waa baay'ee hunda galeessa waa hunduuf keessatti qabata waan ta'eef gadi bu'aa laalaa isiniin jedha. Akkasumallee jidduudhaan waa'ee fuulallee hojjeta isiniin jedha. Odeeffannollee warroonni baay'ee waa'ee biyya keessa odeeffannoo nuun ga'inaan jedhaa jiranii. Sanillee dabalataa jidduumaan immoo egaa isin bohaarsiisuuf isin bashannansiisuu fi piraankillee isinii qabadhee dhufaa jira akkuma argitan kana. Maali jennaan namni yeroo baay'ee piraanki ilaaluu sirriitti jaalata. Anillee maaliif egaa fedhii hordoftoota kiyyaa yookaan maamiltoota kiyyaa maaliif hidheen yeroo takka bashannananii jedhetti piraanki isin jalqabaa jira jechuudha. Akka ittiin bohaartan uummata akka shakkii hin qabu viidiyoo kana immoo laala laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Egaa piraankiitti yoo dabarre egaa piraankiin keerraa maali hojjettan mucatti takka irratti piraankii hojjeteedha. Viidiyoo tanaan dura na wajjin hojjettee turte. Aliyaa jedhamti na bira jirti jechuudha. Ammaaf dalagaa tokko na gargaaraa jirti. Har'a maal jedhaarree? Egaa biyya keenya keessa ni beektan zayitii waddadee jira. Saamunallee waddadee jira. Kanaaf maal jechuun ni barbaade zayitiin duraanii ija tokko akkana hin tura mana kiyyatti maatii baay'ee waan hin qabneef amma garuu torbaan lamatti dhumaa jira. Maaliif akkas ta'uu danda'e maas goota sile waxima yookaan ittuma bichaan dalagdamu waan biraallee ittiin dalagaa jirta. Akkamitti akkana dhumuu danda'e torbaan takkatti akkam zayitii leetira sadii dhuma jedhaan jechuudha. Saamunallee qarshii haganaan bitame guyyaa takkatti akkamitti fixaan qusattu jedhaanii maal akka isiin jettu walumaan ilaalla garuu mootu akkana biraan deemne buutte jechuudha. Akkan isin jedha hordoftoota kiyya gadhumaatti na waliin tura yaadaaf keessan gara saanduqa koomentiin barreessuu hin dagatina. Akkasumallee wanti sirra wallee jiraate ittiin barreessa turtiin keessan waliin haa ta'u amma isin jechuudha hiiqaa dhiqaa jirti alatti ani immoo mana keessa jira jechuudha. Isinitti agarsiisa yaamee irratti dalaga jechuudha. Maal akka isin jettu walaalla isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota kiyya akkuma reef jedhatti ol yaamee jira amma keessa ol seena jechuudha. Isin akkanarratti hin beekne jechuudha. Hiiqaa biraa ol seentee mana sirreessaa jirti. Mana kana sirreessi jedheeni mana sirreessaa jirti. Ani agasii keessa tura. Osoo isin sirreessitu itti gabbayee waa yaade san godha jechuudha. Waliin tura gadhumaatti walumaan karaa piraankii. Aliyaa. Kuni maal inni? Kun jedhee kadhee gadi binde moo gabiraati kun? Kadhee gadaati. Inde kadhee gadee akka makara gootee? Akkam dhugaa moo saba jiru? dhuguma. Laali bes keessa harka dinaan. Maal beekuma shafaatan? Maal zayitii guyyaa sadii keessatti akka makara dhugu zayitii moo bishaan keessa jiru?
keessa dhume guyyaa sadii. Inna. Maaliin gooti inni deema maaliin gooti? Zayita akkamitti dhugaa waan bishaani? Inni amaarraa akka bakka keessa fitta. Guyyaa dhatu maaliin gooti keessa jiru qullaaban. Inni zayitii biyya kuma tokko bitanii guyyaa sadii kan fittaati. Haala guyyaa sadiitti maal fida? Ganama gargaara guyyaa nyaata hojjedhaan guyyaa sadii moo maal guyyaa takkitti keessatti guyyaatti guyyaa sadii hojjedha. Mee kana dhiisi kan si jennatti himi yaadaa. Kana mul'ata gara haftaare ke zayitii akkamitti mee zayitii guyyaa sadii keessa dhume jireenya akkana qaala'ee zayitiin kuma tokko galte. Maal jedhee sattuu mee yaabiti jedhaan amma guyyaa sadiitti fitta zayitii tokko eleetirii sadii. Maalumaan gooti? Maal godhan zayitii ittiin hojjetaa jiraa miti? Mee fuutee laaltee ittiin hojjetaa jiraa mina jechuun silaa hojjetuma hojjetu bitanii waa dhuguu bitanii zayitii akkamii guyyaa sadii fitte amma mee maaluma jedhee as kenni zayitii dhume jedhee akkam irraa fuudhee akkam bita aluma saalumaafu guyyaa sadii keessatti. Zayitii akkamitti dhugaa waa bishaani? Akkam waata fitte nyaata hojjedhaan ganama ijoolleen hojjedhaan guyyaa gisee hojjedhaa galgalallee hojjedha akkamitti dhumni zayitii? Gisa sadii eenyu hojjetu siin jedhe gisa sadii amala keessatti gisa sadii nyaata hojjetuun dirqama gisa sadii Isa ni hojjetu kana jettan nyaanni kun guyyaa ka oolee yookiin ka bulee. Ani harkatti ka bulee ka oolee miti zayitiin maa kun akkamitti guyyaa sadiitti zayitii kan akkamitti guyyaa sadii fitte zayitii. Ittiin hojjedhee siin jiran kanaa hoo kam godhan jettu? Gisa sadii maa hojjetu? Amma fakkeenya. Isin ka hojjetu naan jedhu maal godhan? Amma fakkeenya qoy isin silaa hojjetu ma dirqama garuu amma guyyaa tokkotti gisa sadii hojjetu hin qabdu. Amma fakkeenyaaf laaqana hojjete ka laaqanaatiif ka iraati yookaan ka irbaata bakka tokkotti hojjetu qabdu. Gisa sadii maaliif dirqama hin hojjetu isin jedhe sadii adaati zayitii argadhatti gisa sadii yoo nu gabbaa illee nyaata hojjetaatu moo ooltu. Ija kanaan hundi martu mana dhumtee maarra zayitii koo malee. Guyyaa sadii keessatti zayitii fittee gisa sadii hojjette jetti maa gisa sadii hojjette? Isin ka hojjetu nyaata oolee nyaannu isin kan jedhu maal godhan? Waan isin kan jettan dhagee bakka gorsikee fuudhee hojjetaa irraa miti maal godheessu waan akka mana keetiitti qoxxoobuu qabda waan maraa. Waan mana keetiitti osoo qoxxoobdee guyyaa sadii keessatti hin dhumtu zayitiin. Amma saalaafuu waan dubbadhu hin qabu akkasitti illee cabsee akkamitti nyaanne akkamitti goona nyaata. Guyyaa sadiitti zayitiin dhumte birrii as kenne akkamitti jedhaan isa birrii waa'ee oomishamaa asitti. Indee zayitii takkittii fi kuma takka guyyaa sadiitti waa fidhe ji'a tokkotti meeqa finna. Indee jireenya akkana qaala'ee hundi yeroo dade kana biraa zayitii qofaayyuu miti amma waa baay'ee saamunaa kanas bitte amma gurraacha waan ittiin dhiqadhu dhabe. Maal gooti sira wanni hundaa mana afoolleessaa jirta malee uummata kun iddoo itti nagarree. Ajaa'iba qabdaa jiru. Akkamitti dhumu saamunaa iddoo jala deeme ija keessa ilaalaa saamunaa bishaan jala danfise dhiqaan jedhamu iddoo gara saamunaa tu taatee. Wanni takka mee gattaa jechuudha. Gattaa hanqee kana inni maayyuu hin beekne. Saamunaa illee qoxxoofaa jira bishaan danfisaa jira jetta. Maal osoo qoxxooftee saamunaan takkitti qarshii meeqamu? Birrii meeqaa bitan beektaa kanatti? Birrii shantama bara saamunaan takkitti. Akkamitti gisee takkitti carqii afur shan dhabdee saamunaa fitti. Sukaara illee amma arga kadhee mungan kiiloon tokko bakka qarshii dhibbi tokkoof shantama galeera sukaara. Akkamitti qusatu dadhabde waa mara balleessite. Sukaara soqamaa baate silaa sukaara guyyaa raawwee shaayii lakkis naan akkamitti dhumuu danda'e? Sukaara akkamitti qabamaa yoo akkamitti yoo yaaduu qayyada akkamitti dhufe sukaara akkamitti qabamaa yaaduu qabamaa biyya akkamitti qabamaa yaaduu. Aruma mana ta'e kanaan kasi gaafadhu. Indee akka wanni mara saamunaa illee qoxxoofaa jiru sukaara illee wanni mara ani jimmaan kee kunuu matakka naannoo qinfamne matakka natti hin tolu. Wanni jechuun namni waan tokko balleesse tokko osoo gara tokko nama hiyyeesse bareeda. Ati amma hundumaa gara hundaanuu balleessaatu waan jirtu. Akka waan kiyyaatti jettee qabdee osoo hojjettee kana gootu mana mara manarraa balleessitu. Akkamitti zayitii sukkaara waan hundaa wal bira balleessaa jirtu maal jechuudha kun? Ani nama jedhee mana si dhiifadheetini waa hundaa si amala si biraa deemaa miti. Akkamitti waan hundaa kana balleessite jireenya kana qalee kana? Naannummaa fi maal irra dhugna waa hundaa si hojjechaa jiran sukkaara waan naan jette saamunaa illee fitaraa jette kanaafuma si hojjetaa jiran miti kanaaf akka maa godhan. Hojjetaa jirta gargaaru wanni godhaa jirta afoolessaa jirta. Akka maaltu nagahee fakkeenyaaf amma osoo ati jiraattee jireenya kee keessatti argite waan sukkaara kun maaliin dhufa zayitiin kun birrii agamiitiin dhufa waan kana fiduuf birrii meeqa barbaachisa jettee osoo itti yaaddee hojjette hin qoxoofte yookaan hin qusata akkuma keetitti. Ati amma hojjetuu ballee garuu waan hojjetu san akkuma argitetti goota zayitiin lawaa itti irraa qabsatee itti qicuu qabdi. Jeefaan maal fudhau calaa itti goota duuba zayitiin guyyaa sadiitti keessaa dhuma saniin booda kana kana akka keetitti hojjetuu qabda. Indee sukkaarallee waan hundaa jechuun waan mana kana jiru hunda yoo nama dhiisee gadi ba'ee waan hundaa akka mana keetitti qabuu qabda. Akkam guyyaa sadiitti waa mara osoo isaan gootee fixuu kana osoo ta'in jechuudha. Naraa dhiisuu lama ittiin hojjetan si jedhan kanaaf akka moo'inaa jettu sila. Naaf si jedhan bakka ani deemaa bakka mana kan taa'ee hojjetu ammaan booda hin sobaatanii bakka biraa. Eessa deemu? Hin deema gaafa. Bakka mara sana qaba. Dubartiin bakka maratti yoo geette yoo naamusaan waan hundaa akka ofiitti ittiin hojjetin bakka mara mana irra yoo deemte akkasuma jedhanii amma si baasan. Akkas deemurra waan hojjetu kana sirreessitee waan si dubbadheef kana maaliif natti dubbadde maal balleesse kam sirreessuu qaba jettee sirreessuu qabda malee deemte oo deemte nama miti. Garuu siifuu sirreessitee maal balleessitee duuba deebitee waan dura balleessitee irraa barumsa fudhatuu qabda. Deemuun furmaata hin ta'u jechuudha. Kanaaf balleessaa keetti irraa laaltee waan balleessite. Waan balleessine. Waan takka hin balleessine. Hin soobeen zayitii ka dhume zayitiin ka hin dhumne eeshi zayitiin hin dhumne. Dhumne eeshi ittiin si
hojjete si jedhan kana ala kan godhan jettan. Hojjetu hin balleessi sukkaarallee fixaa jirte waa hundaa fixaa jirte kana hunduu hin balleessin eega jette mala laalladhu. Kana caalaa ani inde wayi naggaadee horii ta'e abboo guyyaa sadii keessatti kadeemee shamatu waa mara. Wanni hundi osoo tokko fixe tokko dhiiste. Dammoo balleessine jettee waan balleessitti himu. Mana kamali la la bakka inde si jedhan bakka gene gees bakka fedde. Marba no jit man ke la ishi. Ada tinggal ada sih kasih dia singgal di bakal sih. Ada nara sih bapak. Ini jalan di mana? Ini jalan di mana? Ini bisa di mana jalan? Ini jalan. Serki jalan ke Perangi ini tuh ini mana? Serki. Perangi kan aja Perangi. Apa nak? Tuh, saya mau kata di kamu sini, di kamu di jalan. Perangi kan ada tuh jeta. Perangi. Bakal sih. Gitu berarti tidak apa tuh. Enggak ada turte. Mata era pun dia mau anu baru sekarang mau bersih sufi barat. Nah, baru sekarang dia ini kayak soal mau jual jadi turte. Turang ki kandi me tuh mon. Apa main saya? Turang ki sekila lah, turang ki tuh dia nak kojet. Ada. Ikaw aja di kamu boleh kamu sih kan. Bakal lama tuh surat itu. Lama. Apa ikaw aja di kamu kawan tadi boleh kamu aja. Dan selalu cerita sebudi. Ini serki nanti tuh sendiri kan serki. Seti mulatu. Diva masih injak dia Kak Diva. Diva macam dia mer. Diva macam dia kak? Kasih Diva. Gue ini nih tadi sebenarnya tak lagi tadi Diva masih injak dia tinjira. Ya kau udah satu ini jalan tamu kau baju Perangi kena kan akan pakai akan Perangi mau lugumar rifat mau masuk tidak kan? Akan berarti kalau dia salah. Akhirnya kan kalau dia salah. Kayak semua tiba baru mau tanya udah bersejarah surat tujuannya. Akan Diva menjadi baru tuh kiamat jadi. Ada itu. Ada sani. Umam itu Diva mau aja nih phone Diva mau calehin juru. Diva menjadi mira mama pun lagu terus. Kamu rodo tuh kiamat jadi. Eka rodo tuh kiamat. Ada anak kemar kita kan ada jadi. Gak mau tuh Diva menjadi jadi rodo tuh kiamat jadi ini video umar jerawan teh wajah di was teragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sih batu bakal naga kita nih banyak guys nih. Video guna kisah tolong sharing kamu like share buat sudah mati sih buat kita. Bye are jelasin buat apa bye nar sih teh. Dinari. Diva mau jadi tahu ya? Kalau udah tuh tiga video kayaknya kalau kan berkata video berarti nanggur tidak ini like share gue cuy indagatina. Ya ada kayak kakek sangkara jalatin uber resa sini jana. Aga video berarti untuk bye bye.